Namoonni naannoo Amaaraa irraa ka'anii gara Finfinneetti imalaa turanii akka magaalicha hin seenne taasifamaniiru jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Asteer Misgaanaaw ammas jaallanneetu dhiyeessa. Imaltoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akka jedhanitti kan daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromoo irra jirtu Gohaa Tsiyoon yeroo geenyu kanneen yuunifoormii humna addaa Oromiyaa uffatan akka deebinu nu taasisan jedhan. Guraandhala 2-3 bara 2015 imaltoonni waraqaa eenyummaa bulchiisa naannoo Amaaraa qaban adda baasuudhaan deebisaa akka turanii fi jimaata darbee kaasee garuu imaltoonni hundumtuu dhorkamuu isaanii dubbatu. Yeroo ammaatti imaltoonni hedduun magaalaa Dajan keessatti rakkataa akka jiranis ibsanii jiran. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne garuu waajjira bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Koloneel Abbabee Garasuu karaan cufame hin jiru jechuudhaan deebii gabaabduu kennanii bilbila isaanii cufaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Haleellaan kun kan gaggeeffame naannoo baadiyyaa fagoo magaalaa buufata doonii Galaana Hindii Hoobiyoorraa gara kibba dhihaatti tilmaama kiiloomeetira 45 fagaatee argama. Iddoon kun Moqdishoorraa gara kaaba bahaatti gara kiiloomeetira 472 fagaatee akka argamu ibsi ba'ee ni mul'isa. Afriikoom bakka haleellaan kun itti gaggeeffame adda baasee hin ibsine. Miidiyaaleen mootummaa Somaaliyaa garuu Gaalmudug naannoo magaalaa Amaaraa cina Doonlee keessatti akka raawwatame gabaasan. Mootummaan Somaaliyaa duula jimaata darbe gaggeeffame kanaan hidhattoonni 117 ajjeefamaniiru jedheera. Ajajaa waraana lafoo kabiyyoolessa Somaaliyaa Birgaadeer Jeneraal Mohammed Taliil Bihi miidiyaa mootummaaf akka ibsanitti hidhattoonni kun boolla keessaa humnoota mootummaa Somaaliyaa waliin wal waraanaa jiru. Akkasumas humnootii Somaaliyaa waliin dhukaasa banameen haleellaan xayyaaraa hidhattoota kanarratti qiyyaafate gaggeeffamu mirkaneessanii jiran. Afriikoom haleellaan kun bakka fagoorraa kan raawwatame ta'uu ibsuun lammiileen nagaa akka hin miidhamnee fi hin duune hubadheen jira jedha. Waaltaan ajaja waraanaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabdu kun bu'aa hojii kanaa madaaluu kan itti fufe ta'uu ibsi ba'ee hubachiise akkuma barbaachisummaa isaattis odeeffannoon dabalataa ni kennamaa jedheera. Haleellaa ofirraa ittisaa waloon gaggeeffamuun waraanni Ameerikaa bara kana Somaaliyaa keessatti duulli gaggeesse innammaa kun sadaffaadha. Dhaabbata mirga namoomaa Afaariif dura taa'aa akka ta'an obbo Gayaas Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konyaaleen 5 ammayyuu to'annaa humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala jiru. Gargaarsi nyaataa gahaa ta'uu dhabuu fi iddoo tokko keessatti immoo gonkumaan jiru jedhan. Buqqaatonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni 2 torban darbe sababaa wal'aansa fayyaa dhabuutiin du'aniiru jedhu. Dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan Ochaan akka jedhutti naannolee hangi tokko kan Barahaalee, Daloolii fi Koneebaa keessatti sababaa nageenya dhabuu fi rakkoo daandiilee jiruun jalqaba baatee amajjii darbee kaasee dhaqqabuun rakkisaa ta'uusaa ibseera jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Mootummaan Ugaandaa waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii cufuudhaaf murteessus hojiin hordoffii mirga namoomaa biyyattiidhaa alatti akka itti fufu ibsamee jira. Ugaandaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lammiileen biyyattii mirga namoomaa akka kabajuudhaaf kabajamuus akka mirkaneessanu hubachiisanii jiru. Jal'aneen dabalata qabdi. Guraandhala 9 darbe kana aangoon waajjira mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa waliigalaan qabu kan xumurame yoo ta'u kunis Ugaandaan yeroo dhumaaf eehama eega haaromsitee waggaa 3 booda. Xalayaan mootummaa guraandhala 3 baase akka jedhutti Ugaandaan eehama kana hin haaromsitu sababiinsaas nageenyi babal'atee waan jiruuf biyyattiin dhaabilee mirga namoomaa ciccimoo fi waldaa siiviikii mirga namoomaa hordofu guddisuuf eeguu danda'u waan qabduufi jedheera. Garuu gareewwan mirga namoomaa murtee kana mormaa jiru. Mootummaan Ugaandaa gamasaan waajjirri Kaampaalaa keessa jiru cufamus karaa waajjira muummeesaa yookaan waajjira ergama dhaabbataa isa Jeenevaa keessatti argamuun qondaaltota mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa waliin walta'iinsa qabu akka itti fufu dubbatee jira.
Tarkii kibbaa keessatti balaa kirkira lafaa cimaa torban darbe mudateen asii lubbu baraartonni sakatta'iinsa godhaniin dubartii tokko lubbuudhaan baraaruu isaanii ibsanii jiru. Oduu kanas jaallannee tarkaa qaba. Dubartii lubbuun jirtu kan umriin 40 kun kutaa Gaziantep magaalaa Islaahiyaa keessatti baraaramuun yeroo ogeeyyiin gamoo jige keessaa namoota dabalataa lubbuun jiran argachuuf carraan jiru cufamuu isaa akeekkachiisaa jiranitti. Aangawoonni Tarkii balaa sochii lafaa guddaa naannoo Gaziantep giddu galeessaa mudate kanaan yoo xiqqaate namoonni 29,605 du'uu gabaasaniiru. Wiixataarraa waajjirri gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daangaa ce'ee Siriyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii 4,300 ol yoo ta'u kanneen biroo 7,600 ammoo madaa'anii jiran. Erga balaan sochii lafaa kun guraandhala 6 ganama barii mudate as gareewwan barbaachaa fi baraarsaa kan addunyaa akkasumas gargaarsi yaalaa fi kanneen biroo gara Tarkiitti yaa'aa jiran. Kan dhiyeenya abboota amantaa filatanii fi Sinodoosii Oromiyaaf sabaa sablammootaa jedhamanii waamaman ibsa sanbata darbe miidiyaaleef kennaniin muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin wal dhabdee uumame irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Haayile Mikaa'el Taaddasaa dubbii himaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaa sablammootaati. Shanitti muummichi ministeeraa akka waliin mari'an bu'uura nu affeeraniin abbootiin keenya Phaaphaasonni isaa waliin mari'achuudhaaf gara masaraa mootummaa adeemanii turanii marii kanarratti gama mormitoota keenyatiin komiiwwan nutti ka'an Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaa sablammootaa muudamni inni taasise kuni qanoonaa yookaan sirna mana kiristaanaa kan diige akka ta'ee fi akkasumas ammoo hordoftoonni amantii biroo fi rakkoo namoonni qaban muudama kana keessa akka jiran mormiiwwan ka'anii jiru. Mormiin kuni warra mormitoota keenyaan akka ka'e nuuf kaasaniiru. Gama abbootii keenyaatiin muudamni taasifame sirna mana kiristaanaa kamiyyuu kan hin diigne akka ta'ee fi inumaayyuu doogmaa mana kiristaanaa raawwachiisuudhaaf muudamni kun akka raawwatame abbootii keenyaan ibsi gahaa ta'e laatamee jira. Dubbii himaan Sinodoosii kanaa itti dabaluudhaan ibsa gama Sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaana Itoophiyaatiin kenname irrattis yaada kaasaniin marii kanaaf hiikaa hin taane kennuudhaan akka waan abbootiin sadan episkoopoosota muudaman dhiisuudhaan dhiifama gaafataniitoo gara isaaniitti makamaniitti ibsame dhugaarraa kan fagaatedha. Gama muummicha ministeeraa keenyatiin araarri akka godhamu gaafii dhiyaate bifa qajeeladhaan akka hubatamu abbootiin keenya ibsanii jiru. Yoo araaramu haqa keenya gannee miti waan ganama itti manaa baane sana milkeeffannee kan araara raawwannu malee yoo haqa keenyaa fi dhugaa keenya ammaa ganne doogmaan mana kiristaanaa cabee qanoonaan cabee jenneetoo kan itti falmaa turre sanatti gaabbaa jirra jechuu waan ta'eef gaafii keenyarraa taakkuu takkallee otoo duubatti hin deebiin nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya ibsuu ni barbaanna. Marii qaamoleen lamaan jechuunis dhiyeenya kana kan abbootii amantaa filatanii fi Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa jechuun kan waamamanii fi Sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'achuu isaanii ilaalchuudhaan kan ibsan irratti gama mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n gama isaatiin wal dhabdeen mana amantaa kana keessatti mudate akka seeraa fi qajeeltoo mana amantichaatti akka furamuuf gaafateera. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ti. Rakkoo tibbana mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruni Adda Bilisummaa Oromoo rakkoon keessoo isaaniitti mudate heeraa fi akka adeemsa mana amantichaatti akka isaan furatan kan inni akeekuu jechuudha. Garuu akka seera idil addunyaa keeta 18 namni kamiyyuu afaansaan eenyummaasaa fi amantaasaa isa fakkaatu akka inni itti gaggeeffatu ni jajjabeessinaa jechuudha. Sababa rakkoo mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mudateen magaalaa Finfinnee keessatti torbaan darbe keessa bakka tokko tokkotti rakkoon nageenyaa mudatee ture jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsuun isaanii yaadatama. Kanumarraa ka'uun jimaata darbe guutuu magaalattiitti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniitii haga sadarkaa lammaffaatti jiran
kan mootummaa fi kan dhuunfaa cufamanii turan har'a gara baruuf barsiisutti deebi'anii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees ibsa torbaan darbe keessa baaseen manneen barnootaa keessatti jeequmsa kakaasuuf yaaliin adda addaa taasifamaa jira jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Miidiyaaleen hawaasummaa torbaan darbe keessa cufaman ammallee hin banamin jiru. Kanneen ugguraman keessaa Feesbuukii, Tiiktookii, Teelegiraamii fi Vaayibar yoo ta'an sababa maaliif akka ugguraman gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.